biyya kanatti maali amma fakkeenyaaf amma qabalee qabaa safara qabaa safarri isaadhaan boyoona laamma akkabaabiin jiru shara heeraa yoo ta'e shortaa akkabaabii akka qabalee biyya keenya maali wingeera maali qaamaa miti wingeera kan isuma fakkeenya fudhadha yoo mana biraati kan bakka nama taa'e in qabsiisa wallahi ani nima julli kun nan qabsiisa ammiin kun shortaa ta'e wama tokko jedhanii qabsiisu nan danda'a ati ammi kan bira wajjatti sana maadi alta maadi coba dhaggeeffatu ati marqata jirtaale lagaan ture maadi elaa dhaggeeffatu maadi ati ijoollee Itoophiyaati wajjin hariiroo qabdu maayyuu lammii biraanii wajjin jiraata Masirii Paakistaanii wajjin jiraata maadiin akkanadha yaa malee nama qabsiisu yoo ijoollee keenya wajjin hariiroo hin qabne majoolliin nama qabsiisa iqaamaaniin nama qabsiisa abbaa barbaade nama qabsiisa nasiibee akka gaafin qaba akkamitti si qabsiisuu danda'ame adama fakkeenya marqata dalagaa ture namaa wallolee nama maallaqa narraa nyaata makiinaa qabaa ruksa waan hunda namni sawwaree jechuudha naa kennee angaruu waan nama kana gochuudhaaf deemeefis iduun akka asirratti isinitti hime haqa qabdanii naan jettan dhugaa walitti himna yoo ta'e akka maadiin jedhu dhugaa wallaahi rabbiin armee kiyya nan agarsiisin jechuudha. Hoggaa tokko nan nama marqata keessaayyuu mahallaa jaraa bakka jaritti fidanii nama qabanii fidanii itti dhanutan gaawaa godhaafii bahe jechuudha. Hoggaa nama raamadaa darbee namni na beeku na beekaa viidiyoo hundaa'u nan qaba isinii maxxansuu nan danda'a achi keessa waan hojjetaa bahe mahallaa jaraa jechuudha. Namni sun maallaqa narraa nyaatee akka taaneen dhaggeeffadhu gaa maallaqa narraa nyaatee jira amma yoo waan attanaan talaata akka dhiiraatti wal eeggachuu jirra ani akka dhiiraatti asirraa kaffaladhe deen akka dhiiraatti eeggachuu jira jechuudha marraa meeqa bakka dalagaa kiyyaatti lookshina ergee fi yoo dhiira taate kottuu yoo dhiira taate lookshina na ergedeen walikka kanneen hanga yoo waan taa'u jirra jechuudha qabsiisuudha jedhee wallaahi makiinaa fuudhee maktaba seensisee mikinaata inni irratti qabamu qofa naafiti jedhe mikinaanni isaa maallaqa kanaan jedheen mutiira shurtaa lamatu harkaa fuudhe saayibatti goggoradhe araban naqee bira dalagu biratti yeroo baay'ee kana natti godhe jedhe maal irratti eegu aboo nurraa koy anuwar dhaggeeffadhu akka namni itti qabsiifamu keessaa na dubbisiisan hima Oboje awi mu maal jettu ilaame dhaggeeffatu. Dhugaa rabbii baay'ee nama dhibaa yaa uummata keenya mucaan abdii weeraa jedhamu kuni yeroo dheeraadhaaf nama saarrabsaa ture hin beektanii asirratti namni hin beekne hin jiru tokko tokko kanarratti jechuudha. Amma ofumaa garagaltee ol qabsiistee obboleessi keenya tokko ol qabsiisuu hin danda'uun jettee jecha mormiidhaa kaasee kun ammoo waan hin fudhatamne waan hin liqinfamne illeedha. Suudi Arabiyaa keessa wal qabsiisuu wal ajjeesisiisuu akka barbaaddetti عالم جيفة جودن دي سايتشودا والقبسيسو هندن دامو كان جدوفي والقبسيسو أكا جايبات الدندام والقبسيسو ميتي نفسي والباسيسيسو توما هما أكا رجيساني بوليتيكا هنتان وان هنتان الرت أوفون هندن داما جيجودا كانواني قبطم أرجيني جرول ليد نوفي كينيا اللي كانا جناني لقها دبا جودا nuti ilmaan oromoodha diina raqqabsaa'uu hin dandeenyu walirra qabsaa'uudhaaf rekoordii addunyaa galmeessinaa jechuudha wallahi rabbiin isinaa nassar obboleewwan kiyya. Biyya biraa keessatti namni akka addunyaatti dhaggeeffadhaan maali? Akka addunyaatti dhaggeeffadhatuyyuu asuma dhaggeeffadhu waanini dhugaa namaa waan dhaggeeffadhu dhaggeeffadhu sittuma amantii maa dhaggeeffadhu dhaggeeffadhu min ayina nu baay'ee akka addunyaatti akka addunyaatti waa ijaarutu ulfaata malee waa balleessuun is very simple okay kana namni kamiyyuu beeka dhugaa nama awwaalu namni nama qabsiisu ijoollee miskiina akkasii yoo maaliyyoo ijoollee mana mataa miiteettu bar kabiiloo miitii bar namni akkanaa kun akkana godhettee shiraan dharaan namni dharabuu barbaade waa balleessuu barbaade akkana godhe namtichi sun dhufeeti araba waan ta'eef suudiidha waan ta'eef muka sitti naquu danda'a waan barbaade si gochuu danda'a lammii isaaniiti. Biyya kana biyya arabaa doolaa arabaa keessatti waa balleessuun badiin ni beektan caala maal akka ta'e waan akkasii dalageettee achi qoma dheeruu namaa kan isaanaan dhufanii bakka jirtu fuudhanii sirrisanii dabarsan. Digalaa miti. Abduu araba shababa dubbii namaa
Araba shababa yoo qabaate gaawwa danfiftee fi nama kana dhaqinaa qabdette warabba alkaabaan qabdi. Maal jira suudiin kun dhugaan jirtu kan. Wallahi gaawwa akka jedhan danfiftee fi waa balleessuun nama miidhuun baay'ee salphaadha. Namni gaafa shirasitti yaade waa baay'ee si balleessuu danda'a. Warra akkasitti ol balleessu rabbi nu taasise. Isa kanadha. Amin inshallah. Wallahi anillee dubbii abduu sirriitti hin deeggara. Akkuma inni waa ijaaruutu jabaata malee waa balleessuun hedduu ulfaatu. Waan waggaa hedduu itti abdee ijaarte guyyaa tokkotti itti immoo balleessita. Namni nama qabsiisuu hin danda'u, namni mallattoo eenyummaa hin qabne nama qabsiisuu hin danda'u ni jedhanu ogummaa dhugawaa kana haasaa malee namni beeku kanan dubbatu jechuudha. Akka itti nama qabsiiftu waa biraa miti barkiijibaan sobaan siishaa gurguraa waan akkasii irra keesseetu qabsiisuu dandeessa jechuudha. Innaa kanaafuu jechi namni mallattoo eenyummaa hin qabne nama qabsiisuu hin danda'u jedhu kijiba asumatti. Nama waan beeknetu sana haasaa. Ni galee. Maallaqa wayitti kanneen eebisu dadhabaa dhugaa amarra dubbii deemaa jiru kana awwaaluuf yookiin immoo takka dubbii qabbaneessuuf illee yoo taate karaa keessaatiin tasgabbii fixaa jirra jechuudha malee waan hin fakkaanneen ijoolleen akkas hin gootu eballi lafaa walqee akkas nama godhe jechuun soba. Abdii siran dawlaa arabaa dhiisi biyyuma keenya keessatti namni kamiyyuu siiviliin kamuu qaama seeraati. Nama yakka dalage tokko seeratti dhiyeessuun dirqama. Aga yakki isaa irraa qulqullaa'ee waan kana jedhanitti garaa eenyutti. Wallahi yoo dhiirri dadhabe shamarraatu hojjetti yaa biyyaa maal mucaan gogaa wayitti waa maalii namaa. Yaale? Nama qabsiisuu yeroo jedhanu waan guddaa wayii itti fakkaatu kijibaanidha. Kijiba. Wanti dubartii kana keessaa qabu monda'ume otuma lubbuu baatee iyyuu baasaa rabni gowwaan. Laziifa. Waan seera cabsuuf waan hin dubbatini yaa ta'u garuu dhugaa jirtu dubbatuuni homo kamiyyuu oolu bullee nama baasiise dhugaa dubbattee. Wallahi kun waan seera cabsullee miti bar. Dhuguma jirtu kana gowwaa tokko shamarri tokkotu akkana kanan sii ta'a kana godhi soo jettee wallahi lubbuu baasullee hin danda'a jechuudha. Naa gocha kanaa ol irratti daawwachuun immoo barbaachisaa miti namni afaan oromoo afaan tokko dubartiitti ergin taanaan ati namtu allee sodaattu beekta. Dhiirri dubartiin ergite du'an sodaatu jechuun dhageenye. Ofii yaadatu yeroo sana ofii yaadatu beektaa waan ba'eef sana bakka waan yeroo sana itti mame sana yaadatee deemaara malee waan booddee isa mudatu beeku. Waan kaffaltii kana qaba miti kaffalticha sana laala malee lubbuu nama sanaan ilaalu. Lubbuun nama kanaa booda wareegama akkamiin kaffalchiisuu danda'a jedhanu gamaggamiin ilaalu. Walumaa galatti amma erga daadhii dubbirra jirtan kuni anjaluma taa'in caqasaa jira. Gocha kana wal irratti raawwachuu barbaachisaa. Hedduullee namatti hin tolu. Bunee deemna ijoolleen asuma waliin dudubbatan akkuma raffannu irra kaa'isilas. Amma dubbichi waa bucuu abbaa feetan jaalladhaa. Waalaikumsalam barakaatu. Abbaa feetanii dhiisaa hin amanina nama tokko qalbii keessa nama tokkotti waa dabsitanii ijoolleen dhiira. Dhiira taatan shamarree qalbii keessa lokshirii keessa nama tokkotti hin ergina abadan. Jannummaan akkanaa biyya kanatti isin irraa habadu. Hin jannoomina bakka kana. Kana bicheessinii malaa ijoolleen keenya. Assalaamu alaikum. Waan yoo ganama shammoo jaargeera. Mooni siinii jugaalaan siinii jugaa. Wallahi. Boodaa jijjiiratu gaafa qabamti simboo jira suuraa maxxansinee. Abduu kan abdiillee suuraa isaa kan maxxansinee. Abdii geeraa kana yeroo jarra abbaa gadaa kana yeroo uummata Harargeedhaa walitti bu'an wallahi waa meeqa keessa darbinee rabbiin nu beeku. Wanti nuti hin taane hin jiru jechaadha. Dhumnee harka dubartiitti nyaatamne jara keenya. Dhumnee amma wallahi. Dhiira mirgaa baanee amsaa ishee jaabir hirkaa baanee harka kennootaatti dhumnee nyaatamne. Maali dubartii jechuun dhiifa manaa godhaati. Firoomtee mucaa gowwoomsitee mucaa fira fakkaattee ittiin utuu taphattu
Lookiin hundarraa fuutee mucaan abdiin edaa nama akkasiiti nama miskiina kan nama akkanaan seenaan duri gaafa sana utuun argee waan naaf ajjeefamu jedheen ture erga naammoo nan gaabbe abdiin nama nagaadha waan koo dhuguma si'a ni galee deebi'ee namni qaamaa abdii sittan ergame ati garuu nama nagaadha namni maallaqa nyaate dhage kun sittan ergame ati garuu nama nagaadhaan akkasiin seene firoomaniga firooma cimfatan lookiishina fudhatan akkasitti maaliif inshaallah bira geenya eenyuyyuu waan nama irratti dalage qooda isaan nama biyya lafaa kanattis ta'ee akiraatti walumaa galatti warreen waan kana gootanis galatoomaa ulfaadhaa isinii jechuu barbaadna isinirraa mul'ata immoo hin dhoksina jettanii yaaliin godhina hanga nuti viidiyoo kaameraa kanarraa fudhannee dhufnutti okay ani immoo wanneen jechuu barbaadu asirratti namni kamiyyuu biyya namaa keessatti hin hafu garuu rabbiin haqa abdiidhaa habaasu ammoo abdiidhaa wanni an jechuu barbaadu akka dhuunfaa kan kootitti achi keessa taa'ee mana sana hidhaa sana keessa taa'ee viidiyoo akka ta'e illee waraabee dubbachuusaa kana nan sodaadhaafi isinis immoo jechuudha hiriyaan isaa jechuudha dubbii kana dhiiftanii calliftanii taa'inaa dhugaa dubbachuudhaa fi haqa isaa barbaadaa fi maaliif namni tokko miskiina mucaan kun akkuma afaan isaati malee hina asaa malee jechuudha miskiina namni kamu jechuudha wanti isin beekuu qabdanuu irra caala diina ofii ni eeggatama ofirraa jechuudha nama namatti dhiyaatu nama sitti dhiyaatu eeggachuu hin dandeessu keessa garaa keessanii akka barbaadanitti nama hin barsiisina keessan akka barbaadanitti nama hin barsiisina jechuudha kan amma isa nyaachise nama keessa isaa beekuudha malee xalaata isaa fadiine isaa bakkeedhaa dhufuudha miti abdiin galus biyya abbaa isaatti gala kan nuti kadhachuu fi qabnu rabbiin mana hidhaa sana keessa hin tursiisine rabbiin nagaadhaan biyya isaatti isaa galchu namu hagara riskiin isaa jiruudha kan inni taa'ee funaannatu jechuudha gaafa riskiin isaa dhume ni gala garuu nama sanaaf immoo nama isa qabsiiseef immoo seenaa guddaa ta'e itti hafa maaliif akka isaatti qabsiiseera garuu rabbiin sababa ta'eeti isa inni qabame malee bishaaniin midhaan isaati achi dhume jechuudha haa ta'u malee namni tokko biyya ofiitii miti jechuudha diinni ofiiyyuu kana walirratti hojjechuu hin danda'u maaliif kana hunda walirratti raawwachuu maaliif barbaachisa wanni isin gochuu qabdan ammallee du'aa'ii godhaa fi yoo haalli itti inni ba'u jiraate waliin dubbachuu yoo inni immoo bahuu hin dandeenye rabbiin biyya isaatti nagaadhaan isa hagalchu garuu rabbiin haqa isaa habaasu wallahi wanni jennu hin qabnu ammas isin immoo walii heddolinaa walittillee hin darbina inni namni nama qabsuu keessatti namni nama qabsiisuu hin danda'u jedhamu immoo waraqaa malee akka fedhetti nama qabsiisuu danda'a jechuudha namni akka fedhetti kanaafu jennaan inshallah du'aa'ii dhuma godhaa fi haala barbaachisaa ta'e irratti waliin dubbachuun keenya gaariidhaan jedha warri qabsiiftan immoo yoo dhugaatti kan namni qabsiise ta'e abdii kana jechuudha wallahi seenaa itti haa ta'u ammallee jechuudha miskiina jechuudha wallahi namni kamiyyuu haga tokko riskii hankoo deemee funaanadha jedheeti kan inni biyya namaa kana jiru malee waa humna isaarra tirfiitti ta'e naanii miti kanaafu jennaan namni sunis borgala jechuudha haqni rabbii hin dhiisu waan ta'eef namni sunis borgala kanaafu isin walitti hin darbinaa ammallee jennaa taanaan isaaf du'aa'ii godhaa haala barbaachisu gochuu fi qabnaa isaallee jechuudha inshaallah itti fufaasan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi Haya ame tani dubbadda rakkoon qabu. Obboleessa koo dubbaddu abdoo haasawii rakkoon qabu. Hedduullee dubbachuun barbaadu walumaa galatti gocha gadaantummaa kana walirratti hojjechuun gaarii miti. Erga dhufe wanti dhufe tokko immoo akka dhufetti abbaa wooma facaase murata nama gocha kana gadi gara jabeenyaan namarratti godhe kana rabbiin beekaa nullee hin beekna garuu ammaaf
amma buletin keenya akka baaftan fayyaalii godhaa itti baasuuni akka itti baasan kuni qabaan akka inni itti qabame wajjiniin osoo namichi sun qabamee bakka cimaan gadiin basmaan godhiniin baasuu hin danda'ama. Lammaffaa irratti immoo qabaa inni qabsiifame kuni gocha yakkaa irratti yakka sobaatiin qabsiifame kun akka cimaa qabama bakka cimaatti hidhama. Baasuu wanti jedhamu hin danda'amu natti hin fakkaatu garuu immoo kan danda'amu ta'e yaadiin goona hanga danda'ame tokko waan danda'amu tokkoon gargaaruun gaariidha. Bilaashatti dubbachuu waa tokko faayidaa hin qabu. Akkana ta'e jedhaa olanullee buutee tokko hin qabu waan buutee qabu irratti xiyyeeffannee hojjennu isiniin jechuun barbaadu walumaa galatti jenna. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Salaam. Jechuun mana ayyaana gayaa yaada haasaa kan dhaga'ee mana kana seenuuf dirqame. Innis maali haalota nama jibbisiisu keessattuu haala yeroo ammaa keessa jiru keessa Suudaanii miti, Eertiraa miti, Awurooppaa irraa yookiin Afrikaa biraa irraa miti numaa wal nyaachuuf jira. Biyyattis biyya namaattis. Kun immoo dadhabina gadaanaa keessaallee wallaalummaa keessa jiraachuu keenya agarsiisa. Maali? Miti akka Oromootti akkuma Itoophiyaatti namni hundi jiruu qaba, jireenya qaba, biyya namaatti miti biyya isaa keessatti illee kaayoo jiraatuuf qaba. Gammadee jiraachuu barbaada.